walirraa ganaxalee ishii gizuma tokkorraa baafadha jechuudha. Bishaan ho'aa faana sirrakkadhu jechuudha. Malee wallaalummaadhaaf miti. Chanarra dagaagee na waame bosona keessa sila barbaachuun ana argu suuqa dhoksaasi na waame safuudha kan. Haay hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Nutis jirra nagaa keenya ayyaanarraa aftanii nutis jirra jiruuf jireenyi bareedaa. Akkam isinii hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii nagaa keessanii miti jirtu. Ayyaanni akkam ture? Haala gaariidhaan dabarsitaniiyyuu nu biraas bareeda ture. Dhugaa ayyaanni baay'ee namatti tola. Buna danfisaan jira. Buna keessummaa wayii na bira garuu viidiyoo mul'achuu hin barbaanne namni suni. Innaa maafan buna danfisaa isaanitti naasofne dheetananii dhufee jechuudha. Wanti naasa'uu barbaadu immoo waa'ee lukkuuti. Baay'een keessan koomentii viidiyoon eeggadda samoon jidduu kana intarneetiin xiqqoo na rakkisaadha. Viidiyoo akkam barbaade gadhiifatan jiru. Xiqqoo konneekshiniin na rakkisaa jira jechuudha. Wanti dhufee fi eeggadda viidiyoo gadhiiseen ture gaafa maaksanyoodha miti ta'e sanyoo. Viidiyoodhuma waa'ee ayyaanaa waa'ee lukkuu qaluu irratti gadhiisee ture. Baay'een keessanii maalidha waan akkasitti lukkuu qalanii osoo bishaan ho'aadhaan irraan kaasiin akkamitti bishaan ho'aadhaan osoo lukkuu qola ishii irraan kaasiin andaanqoo gootaa oolaadha moo maalidha? Maaliif maqaa nu balleessitaa? Akkasiin hin qalamu andaanqooni jechaa turtanii baay'een keessanii. Andaanqooni homaa rakkoo hin qabu. Nu biratti garuu baay'inaani ani garuu dur yeroo beeku jechuudha yeroo maatii bira jiru gogaadhuma ishii faana qola irraa kaasu jechuudha. Qola isaa waan hin barbaanneef jecha gogaa ishii waan hin barbaanneef jecha gogaadhuma faana irraa baallee ishii irraa baasaniitu isa booda irraa fuffunaananii billiitii ishee adda adda babbaasu jechuudhaan. Warroonni immoo bishaan ho'aadhaanis immoo irraa luqqisan immoo yoo tokkoon isaanii gogaa ishii hin barbaadu jechuudha. Gogaa ishii isaa irraa qunceen ka'u sana hin barbaadu. Akkuma fooniitti itti fayyadamu jechuudha. Miiccanii xintiidhuma faana miiccaniitu waxii keessa buufatu jechuudha. Nu biratti immoo baay'inaan dhugaa dubbachuudhaaf bishaan ho'aadhaan hin kaafnu miti. Karaa keenyatti jiraachuus danda'a. Namni akkuma beekumsi isaa garaagara mitiire. Nu biratti garuu ani garuu maatii koo keessatti bishaan ho'aadhaan irraa ka'ee hin beeku jechuudha. Andaanqooni akkasumatti irraa kaasna jechuudha. Gogaadhuma ishii faana humna qabdu taanaan inni bishaan ho'aadhaan irraa baasani in salphata xiqqoo ishii. Inni immoo inni bishaan ho'aadhaan irraa baasan xiqqoo hin salphata. Inni immoo gogaa faana irraa kaasan immoo in ulfaata xiqqoo jechuudha. Humna barbaada. Malee homaa tokko miidhaa tokko iyyuu hin qabu. Yoo gogaa faana sirraa kaafattan yoo bishaan ho'aa keessa cuubdanii irraa dura baallee ishii irraa guurtanii isa booda immoo gogaa ishii irraa luqqiftanii billiitii ishii gargar babaastanis homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Lachanuuyyuu hin dandeessu taanaan akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu namni keenya baay'inaani maal beekaa wanni ishii irraa kaaseetu ganaa gogaa ishii irraa kaasanii baallee ishii irraa guuranii isa booda immoo wanni ishii jedhu. Inni kun xiqqoo ishii yeroo fudhata. Yeroo barbaada jechuudha. Inni ganaa bishaan ho'aa keessa cuubanii maal jedhan. Inni kun immoo hin salphata jechuudha. Humna barbaada malee
sin dandeettii ittiin irraa ganaxaluu qabdu taanaan homaa tokko rakkoo hin qabu jechuudha. Irruma ganaxaltanii gogaashiis baalleeshis waliin irraa baastanii gattu jechuudha. Gizuma tokko handaa lukkuun sun siniif qulqullaa'aa jechuudha malee kun yookiin ogummaa dhabuu yookiin immoo ogummaa qabaachuu irraan kan ka'e miti lukkuu akkasiin irraa luqqisuun jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf osoo iyyuu bartanii kanatu sinii salpha jechuudha. Ishii gogaashii faana baallee faana tokkichumaan irraa ganaxalattu isa booda axintii irraa babbaafattu jechuudhaan. Innaa homaa tokko yoo salphaadha jechuudha. Bunatti naqee jabanaa irra kaa'ee abiddarra. Innaa salphaadha homaa tokko waan miti waan yookiin ogummaa dhabee miti yookiin immoo ogummaa qabaachuudha. Miti inni irraa gogaa kaasanis inni gogaa bishaan ho'aa keessa kaa'anii irraa luqqisanis tokkuma lachanuu ogummaa barbaada jechuudha. Isa kanas ogummaa isaan qabdu taanaan gizuma tokko irraa shalaqqaqxanii humna qabdu taanaan irraa shalaqqaqxanii baafachuu dandeessu jechuudhaan. Innaa kanas niin jedhaa hordoftoonni kiyya namoonni baay'een jechuudha maalidhaan akkasittiin gogaarraa kaasanii ani dhugaa dubbachuudhaaf durii kaasee jechuudha akkasuma tanan daangoo qala'an. Ani bishaan ho'aa keessa ganaa bishaan keessa cuubanii baallee irraa yaasanii isa booda afuufanii gogaashii irraa fuudhanii isa kasii ani beekus hin jaalladhus nan beekullee garuu sa'aatii natti fudhata. Kana jecha gogaashii sin barbaadu waan hin ta'e gogaadhuma ishii faananii walirraa ganaxalee ishii gizuma tokko irraa baafadha jechuudha. Bishaan ho'aa faanas irra kadhu jechuudha malee wallaalummaadhaaf miti. Warroonni akkasii miti kan lukkuun qalamu maqaan hin balleessini naamni warri jettanii homaa rakkoo hin qabuun isiniin jedhaa. Namni hundinuu akkuma beekutti hojjetaa. Kun immoo haala kanaan anaaf naaf salphata jedhee waan yaaduuf haala kanaan irraa ganaxala malee homaa wanti miidhaa qabu hin jiru. Karaa sanas ta'e karaa kanas ta'e gogaan irraa luqqa'uudha. Axintii ishii gargar ba'uudha lukkuu wanti barbaachisu. Tokkommoo lafee ishii seeraan baafachuudha malee gogaan akka barbaaddanitti akka dandeettii keessanitti irraa shalaqqaqachuu dandeessu jechuudhaan isiniin jedha. Kanaafuu warroonni natti mufattan of kalchan isiniin jedha. Kottaa buna dhugaa buna dafisan jira. Namuma lama waan taaneef kanaan haala kanaan asitti daffisee isiniin jedhaa sumaanan koomentii baay'een argeen kolfaa turen isiniin jedhaa. Warroonni chaayinaala kana faaraa taatan sabiskiraayib godhaan maatii ta'an isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Ciao bye bye.